Ashama jirra jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtaniif nagaan koo kan jaalalaa kan kabaja isinaa ga'u. Hordoftoonni margituu Oromoo YouTube baga jiraattan warroonni maatii kiyyaa taatan galatooma warri hin ta'inis akka maatii kiyyaa taatan kabaja jaalalaan sin gaafadha. Share like gochuu hin dagatina. Arragaa nyaata addaa isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Nyaata kana maalirraa hojjetta yoo jettanii nyaanni kuni foon lukkuu yookiin foon handaaqqoodha baay'ee jira. Kun immoo dabaaqula yookiin buqqee kan jedhamu sanadha. Gaaraas hin jedhanii afaan achi booddee kun kana fakkaata. Kaarotiin ni jira, nacci shunkurtiin ni jira. Qayi shunkurtiin hin barbaachisu kan inni barbaachisa. Qayi shunkurtiis dabalachuun hin malaani. Kanarraati nyaata hojjedha. Kanarraa hojjechuutti jira. Jalqaba hanga xumuraatti na caqasaanis asumaan affeerraa kooti. Amma kun akkas ta'ee jira. Hundumtiyyuu qulqullaa'ee akkasirra ga'ee jira. Lukkuunis dhiqamtee wanta hundumtiyyuu buqqeenis kun akkasitti, kaarotiinis kun akkasitti addaani, dinnichis kun akkasittiini, gaaraanis kun akkasittiini, tuumiin kunis kun nacci shunkurtiinis fayyaasaa jira. Nacci shunkurtiin kun asillee ni jira. Achi booddee kana maal godhaa waliin dabarsaa jechuudha. Walumaa galatti walitti dabalagana hunda kanarraati walakkaa maankaa na barbaachisaa jechuudha. Maankaa kana tokko na barbaachisaa. Kanaaf iyyuu qimaaqimni kunoota akkasitti jira. Kuni hunda na barbaachisa jechuudha. Kanaaf iyyuu amma akkuma na waliin turtanii amma gaafestaalii yookiin immoo keessiin kun akkasitti qoqqoodee jirti. Akkasitti naqaa jechuudha. Handaaqqoon nan daladhe. Handaaqqoon isin argisiisa. Handaaqqoo keessa maaltu seenuu qaba? Shunkurtiin keessa seenuu qaba jechuudha garaa ishee keessa. Handaaqqoo kana yoo akkasitti qulqulleessanii deebinu keessaati mi'a kan isheen barbaachifne keessaa ba'ee jira. Amma wanti itti nammu shunkurtiidha jechuudha. Shunkurtiin handaaqqootti namma. Qaaraa tokkollee handaaqqootti naqa garaa ishee keessatti. Achii booddee maalitti godhatu? Akkasitti shakiliin ishee bareedduu taatee baati jechuudha. Dizaayinii bareedaadhaan baati. Kanaaf itti naqee jira. Garaan ishee keessi miini keessaa waan guuramee jiruuf qullaa jirti jechuudha. Baadii jirti waan ta'eef mi'a itti gootee jira. Amma kun akkas godha. Kaliin kun hunda fuudhuu qaba. Hunda kana nyaachuu qaba jechuudha. Booddee akkas taate naquu jira. Argitanii waan hafe hin jiru. Hundumtuu nam'ee jira jechuudha. Akkuma argitan kun ofaatee ta'ee jira yookiin qullaa ta'ee jira. Hundumtuu as keessatti nam'ee jira jechuudha. Achii booddee amma yoo walitti midhaani akkasidha. Amma kun kana dhibbarra buuseera jechuudha. Daqiiqaa 100 jedha yoo garuu 100 hin guutu. Sekoondima wayiidha jechuudha. Kun amma akkasitti qopheesse hidhee jira. Akkamitti hidhamtee jirti kan jettan kun kan itti hidhamtullee kana qaba. Amma hidhamee jira jechuudha. Walumaa galatti kana irra cibutte kanaatiif
as keessa ture jechuudha gaa. Sa'aatii tokko bishaata. Ani waan qanneesee sa'aatii tokko tursiisa jechuudha. Maaliifree sa'aatii tokko yoo ture nyaata bareedaa ta'ee ba'a. Amma dhumaatti na caqasaan garuu affeerraa kooti. Jira amma akkasitti bishaatee too nyaata bareedaa ta'ee waa akkasitti ba'aa jira. Nyaata baay'ee miidhagaa ta'ee jira. Amma gaafteeti gadi naqanii hawwuu gubaa. Wow. Nyaata bareedaa ta'e egaa sila bishaan hin qabu akkuma isin argitanii. Kun amma bishaan illee qaba. Kun akkasitti bahee jira. Amma kana fakkaatee bahee jira lukkuun illee. Ndaaqon sila argitan kun foon ndaaqon akkasitti jira. Kana ta'ee bahee jira. Bishaan kun bishaan qaba. Bishaan keessumaa malee ambiraan hin jiru. Duraanumaa hin qabu. Amma garuu bishaan qaba. Kun akkasitti nyaata bareedaa ta'ee jira. Akkasii kun baay'ee namatti tola. Nyaanni kun onni guyyee kan wanti dalagaa waligaa kun as ga'ee jira. Amma nyaatamuu fi baay'ee namatti tola. Lukkuullee argitan kun akkasitti bishaata. Baay'ee miidhagaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kun argitaniitu shunkurtiin illee keessa jira. Miini hunduu garaasaa keessa nammee jira. Akkuma argitan kana baay'ee namatti tola. Kunoo kana fakkaata. Amma nyaannu walumaan ga'ee jira jechuudha. Xumuramee jira.